akka rifeensa akka bicaatti dhihaatu wama ta'een haa ta'u rifeensi yoo addaatee rabbichi nama gahee rifeensi addaate rifeensa addaate san halluun diimeysuun shari'aa islaamaa keessatti hayyamama gurraacharraa fagaadhaa jechuutu jira jedhan gurraachumsuu qofan dandeenye malee dhiiras tahee dubartis tahee rifeensa san jirjiiruun dirqama tahaa gama diimaa qulqulli magaala yoo maal janiini gama daalachatti fadhiyaatu waan kana fakkaatu waan gurraachomsu qofa firraa eeyne rifeensa keenya akkasitti tajaajiluu dandeenya isaa addaate waan gurraacha dibuu qofarraa nu dhoorke nabi sallallahu alaihi wasallam innal yahuda wan nasara yahuda fi nasara rifeensa halluun beekani adiin deemani isin isaaniin faallaa ta'a rifeensa hallaa je nabi sallallahu alaihi wasallam kunis waan akka gaaritti eeguu nu barbaachisurraa jechuu ogguma filannullee ogguma dibannullee uf eeggachuun gaarii waa garii ta nabiin abaaree jira sallallahu alaihi wasallam rifeensa jalarraa gara gubbatti ol deebisanii sammuu gubbatti wayin hidhuun warri mana miidhaginaa waan hin goone qabu beek rifeensa akka rabbi uume kanarraa ol gara ol deebisanii sammuu gubbatti hidhanii akka waan nama koofiyaa wayii haatee taasisuun filatiinsa akkasii nabiin didide jan sallallahu alaihi wasallam maal jan nabi sallallahu alaihi sinfaani min ahli naari lam arahuma tuuta lama tawarra jahannam an immoo arra nagarre ummata kiyya keessatti dhufuuf jiraatti jan ummata halangee eegee loonii fakkaatu qabatanii saniin nama dhawan warra humnaan nama bulchu warra dhiibbaadhaan uleedhaan nama bulchu dubartii kaasiyaatin caariyaatin dubartii yoo galaalaan uffata qabdi fakkaatu ammoo ta isiin qullaadha huccuun sun yoo waa qal'oodha qaaman sattartu yoo waa dhiphoodha rakkoo kana qabdi huccuun dubartii islaamaa qaamatti maxxanuun qabdu huccuu qal'oo keeysan qaamni namaa mul'atu ta'uun qabdu huccuu gabaabduu miilli namaa mul'atu ta'uun qabdu kana hunda bira dabreetu yoo laalan nama uffatu fakkaata uffanni moo sattaru uffanni baramma uffata rabbiin barbareedu minaaf uume bar ilma namaatiif qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum warisha uffanni amma bar miidhagina irraa bahee wama inni ta'ee beektu baram uffata jettee yaamuu dandeessu beek kaan jalaa ol ciramee dhume huun gubbaa gaccuramee dhume huun qallifamee dhume uffata jettee yaamuu dandeessu beek uffata magaalaa jiru hunda isaa laalime isin madaalu beek uffata isin madaallee beek maqalleen uffata janii yaamusaa nama dhiba nama yoo laalan waan uffate fakkaatu ammoo qaamni isaa qullaadha maa'ilaatu ta'u fi khararraa jallat ta namallee jalliftu mataan isaanii kadalluu gaalaa fakkaatu je filatiinsi isaanii dubartoota filatiinsi isaan mataa filatan dalluu gaalaa fakkaatu je nabi sallallahu alaihi wasallam tuuti tun jannatalleen seentu foolee jannatalleen agartu je nabi sallallahu alaihi wasallam yeroo filannullee akkuma keenya kadur akkuma itti beeynu san akkasitti uf eeggatu nu barbaachisa waan mana bari miidhaginetti agarree gallee manatti illee hujitti huun qabnu mana san dhayne illee akkas godhuun qabnu meeqa sadii afuri afur qacello lakkawa yoo waan kana himni asirraa bahuu dandeessanii beeku khabiroo mas maal janiini nyaara artifishaala miskiina wallahi bara wanni ta'in hin jirtu bar dachiin hin jirtu beeku dachiin hundi ilaaqamtee beeku nyaara artifishaala maali kun waan zabana kana namni ittiin bareeffatu irraa nyaara ija gubbaa kana osoo hin ta'in nyaara ijatti dhadhaabbatu kana rumuush jedhanii afaan arabatti nyaara gubbaa san qallisuun dhoorkaa jenne nyaara ijatti dhaabbatu kana yoo inni akka nyaarri kuni nyaara dhedheeraa ta'ee mul'atu yoo xiqqoo gabbatee akka gartee zaabarra qallaa taane gabbatee akka mul'atuuf yoo akka dheeratuuf nyaara artifishaala akkuma rifeensa maxxansanitti nyaara kanatti artee itti kaayan nyaaratti meeshaa ittiin maxxansaniitu jira achi kaayan
شريعة إسلام أخذت برباكي سامي تجان مال كيس جرا لعن الواصلات والمستوصلات نيار ربين سي أومي جرا نيار ربين سي أومي سني رواني بريدون جرو نيار ربين سي أومي سني فيدد مالي خغندي أما أفين تلچه نيارانين بريچه جئe اتخاو كن شريعة إسلام أخذت برباكي سامي تجان أكا ورا مال جانيني إبي ورا والأنستي واني سبتي جان واني رفي نيارا مت أنسانسون متا في تفو ركو قبتي جان ديمتي قاما نمرتي ركو أمتي جان أكما ورا والأنستي اللي إجرت اللي ركو أمتي نيارة أبي آخر ربين ومسين اللي غنا أكم مغر تاسفته نيارة سلير ركو نيارة بريدا ربي سني خنجر قيو واي تقونا جاني وان كان يودي باولا واني تقونا سني سخنا بليس ديوفيد خمدور ربي سي سنو بليس دي عمري واجبتو قبضاتي وان غري وان ربي نما خنه irratti gabaabatuun bareedaadha nyaara artifishaala sanillee akkuma rifeensa maxxasuun dhorka nyaara artifishaala san ufitti kaayuun shari'aa islaamatti barbaachisaa miti meeqa shani ilkee akkami bareechan kana gaama ilkeelee nu rakkiftee beek ilkuma dur nagayaan afrikaa yaanuun sanii shibootti dhooynee xaffarree olii fi gad hiinee itti rakkachaa turre wayillee nyaatuu dadhabnee beeka amata beeka ilkeen nu wajji turte ilkeen tuni eega biyya faranjii dhufte rakkoon itti dhufte mee akkam jettin isin goy rakkoon ilkee tanaati wajji dhalattee wajji guddattee yoo feete wajji heerumte biyyatti gara hoogganaafi eega as dhuftee ofirra gartee akka rakkoo qabdu mee jalloon laaliyaati ilkee akkamitti tolchina akka ummata islaamatti ilkee akkamitti tolchina وشر الأسنان إركي قرون الدفع فجي سوداب يواو كأني سوداب يواو خاروت أموداب إلكي جمانا نانسون شريعة إسلام الدوركان إلكي الدفع بلسو سندندينو خارو إنكم نخارو أرتفيشال ديركين إلكي رتباسو لندندينو أكربين أومسان الرا إلكي أوليغت أوفون دندين لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله النبي صلى الله عليه وسلم ربي رحمة الرئيسي هافقيس دبرتوتا الكي قرد دبرتوتا الكي قرد تأوما ربي جرجر بريدمنا برباد افتقوت لا المتفلجات للحسن جا نين بريتش جتي الكي قرد يوا قلب يوا خاروت باب يوا الدفف فقيسي تأوما ربي جرجر ربين أباريجا ربي رحمة الله فقيسوجا حديث بروخيت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر الكي قرودور والوشم قام بريسو دور قام ربين أمي بليسني كيميكالا خنان قام واني إسانا را قام بريسنتون أمتا مراسة بودا وكوبا جرجيرم كانسر غوغادا كانسر خلودا ربي جلا إسنا باس كانسر تكا قررتون دقين يسني بيك ربين ركوبا خانا ركوبا توتبروتي موكري خانا ربين ركوبا خانا منا خيسان في دين دوما ورّي الرقامة ماشينان أوريفي تخون وان بروتي قولي خون يرو مراسة بودا كانسر غوغاتو تدفدو قافت داونو مقالا ورّي ونو وكب والله ساخة دلقو سيف الإسلام اللي الأسجرة قافت داون دساني قام أوراني بريساني فتني قام ربين أومي خيسا فتني بري قفا قدر يرو مراسة جراتا نمنسو يرو مراسة بودا غوغال سن بديدو الكي قرو الكي ببلسو روركدو فولا خدايو أكبي بريج الكي راباريج فولا خدايو ألي لين غوا دو بيك غوا دامي غوامي وننو تيها خافو جيو هورين اتباو جيو وان ديسان هندا بني اتجنكمو جيو فولا خناتو فولي أفريقيا هوني يو هورين ليتي كالان أكام بربين أمي خلرا نجرجيرا باجران بربريتي بريسي وأمة فوكتامي بريسي أمة بريدا بر أفريقيا أمة جان كيسا أمة بريدا أمة خينيا خلجان كتاب رتين تاريخ رتين كريبيها لا أفريقيا برو نمجيسو مقالاتنا وجلالا ميسي إسن أفريقيا ميتي سينجاني وإسن سودان ديك على عرباتي جان مال بريكي توار ربي بريكي أول هاتو اللي
silaa waa namni dhiisuu hin danda'u akkamitti itti fayyadachuu dandeenya? Shari'aan maal nu hayyamte maal nu dhoorkite? Maali wanni shari'aan nu hayyamte maali wanni shari'aan nu dhoorkite? Wanni fuula kanaaf qophaawe anamma isinirraa anaa beeka fuuluma tokkicha kanaaf waan qophaawe fuula taakkuu takka hin geenye kana wanni isaan tolchuuf qophaawan qopheeffame waan laafaame waan kana haga dandahametti itti fayyadachuu numa dandeessan ni dandayamallee yoo dararaa qaama keetirratti fiduu baate kunillee of eeggannaa barbaachisa waan kana hunda doktora mari'adhaa jedhanii beeka waanuma sii ta'uu tantaanillee doktora sanii wajji yoo marii goote irra wayyaa jedhan itti fayyadachuu dandeessa yoo dararaa sirratti hin fidiin daangaa dabruu baattee jiddu galatti yoo gabaabbattee warri doktorranii waanuma amma kiimikaala adda addaatiin tolfame kan namni qaamaa fi fuulaa fi bakka adda adda dibatu kana mikiyaaj maarroo hunda isaatu warri doktorranii nasihaan isaan namaa yaadan waan kana dhiisaa jechuudha. Waanuma nagayaa ta rabbiin uume. Tanuma dur namni itti fayyadachaa ture. Ta qaama namarratti rakkoon finne itti fayyadamuudha ajajan. Maaliif ni beeytani? Kiimikaalli as keessa jiru kun bareedumina qaama namarratti faaneysa. Wilii qaamni kee yoo waan san itti goote malee namuma odorra fin bulee fakkaata gizee hunda ture. Dirqama waan san itti dibuu qabda. Liannahu khala akka waan haraara yoo qaamni waan kana baree akkas nama godha. Fuula durammoo qaama namaa bareedumina kanarraa balleeysee jajjabina qaamatii fi fuulli sun tuuruu odoo yeroon hin gahin fuulli sun tuuruu nama fidaa jedhan. Kana doktoraatu je. Hangam takka dhugaa Allahu alam. Ammoo of eeggannaan bareedaadha. Waan amma fuula kanaan bareechina jedhanii fuula diban kana waan haraam hin ta'in itti fayyadachuu dandeessan. Ammoo dararaa akka qaama keessanitti hin finne of eeguu barbaachisa. Kana malee washmii waan jedhan qaama tumuusan qaama burreessuusan gharzu ibratin namni marfeedhaan qaama kana waan qaraatii waan xixiqqoodhaan qaama kana uquranii fuula tahus irree tahus duyda tahus miila tahus akka silaa godhuu fedhan san yoo gurraachomsu ta'es waan gurraachomsu yoo magarriisa godhuu fedhes miskiina yoo magarreessu fedhes waan magarreessu itti naqanii wanni magarroo sun achuma sirratti hafa. Namni gariin eega tawbatellee takka islaama yofa akkatti waan san firraa baasu dhabatu. Fuula kanarraa faana masqala warra tumatu san garteemi yoolleen sun eega islaamoyti akkatti waan san fuularraa kaasan dadhabantu. Qaama kana akkuma rabbitti uumetti dhiisuutu bareedaadha. Dur qaama fuula kana taraaru akkana haxiixaa fuula kana jidduu nama muran karaa argee teengisaa sunuma jiraa beeku. Booda deemtanii oga magaalaa gurguddoo galtanitti rakkatan waan santu. Akkami firraa kaafnallee hin kawwanni. Ammasii galee wanni akkanaa ta qaama namarra godhamtuun takkallee nu barbaachisa. La'ana alwaashimaati wal mustawshimaati. Nabi alayhi salaatu wassalaam dubartii qaama sii burreessitu dhiira qaama burreessitu namticha waan san dalagullee ogeeysa waan san dalagullee ogeeytii waan san dalaydu ta qaama san namaa burreessitu yoo onnee irratti namaa tolchitu yoo waan mafeete qaama burreessu san namittiin sunillee ni abaaramte tadhayxee akkas tolfattullee waliin abaaramte janabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuni waan akka gaariitti ofirraa eeguu barbaachisudha. Shari'aa islaamatti dhoorka hamma fedhe dardarri keenya kadhiiratis hamma fedhellee yoo baarage shamarranillee hanga fedhanillee yoo baaragan wanni kuni shari'aa islaamatti dhoorkaadha. Akkuma nama aqlii qabu tokkotti yoo laalan faayidaan takka ta qaama burreessurraa argatan faayidaan takka illee hin jirtu. Akkuma nama aqlii qabu laakiin namni akka fedhe tahuu bare akkuma fedhe tahaa beek namni akka fedhe tahuu bare akkuma fedhe tahaa. Khabiroo anamma xumuraa jira. Khabiroo waan qeensa dibatan kana qajaloo dhaggeeffadhaa. Waan qeensa dibatan maal jedhanii yaaman maqaan isii?
من بيتنا يا ميسي مالي بكوستا أمورا جريدي إيه والله فيادي والله جرينا لو يسوف ده بقى جلا دايم تدو واني كينسا دباتان كون واني خوني وان قاما نمتي متنو بشان akka qeensa namarra bishaan hin geenye nama dhoorku. Inni mataa isaatiif haraamii miti. Ganama subii dibattee zuhrii ofirraa qotuu qabda wudu'atuudhaaf. Qajeeloo dhageeffadhu. Wuduunii fi dhiqaansi xaaharatuu dhiqatanillee waan kanaa wajjin ta'utu. Lakki wanni kun natti bareedaa jetta ganama ni dibatta wudu'atte hogga zuhriin gahe firraa kaasuu qabda. Zuhrii wudu'atu. Ammas dibattee asrii yoggaa gahe firraa kaasuu qabda. Wuduun isaa wajjin ta'u. Yoo akkasitti wajji cinqamuu dandeenya jettan ganama dibaa, zuhrii dhiqaa, zuhrii dibaa, asrii dhiqaa, asrii dibaa, magriiba dhiqaa. Boona caphanii itti hokkolanii jedha afaan Oromootti. Boona caphanii itti hokkolan jedha. Miskiina namasii galee yoo akkas dandeenya jette ni dandeessa. Uma inni mataa isaatiif dibatuun dhoorkaan qabu. Wanni dhoorkameef wudu'a dhoorka dhiqaansa bishaan hogga xaaharatan qaama namaa bishaan akka hin geenye dhoorka sababaasanii dhoorkame. Kanaafuu irra bareedan ufumarraa dhiisuudha. Hattaa warri doktoranii qeensa namarratti illee hogga umrii waan kana dibaa oolte qeensa rabbiin uume kanarratti rakkoo fidaa jira. Qeensa namni hin laatti godhuu danda'a. Umrii waan nagayaa badii takka hin qabne. Harka fi kanarratti waan akkasii godhuu danda'a. Laakiin waan keemikaala guyyaa keessaa godhamu kun abadan deemee abadan rakkoon dhabu jira. Gara boodatti rakkoo fidu jira. Amma kana maalli isiniin jee inni mataa isaatiif haraamii miti. Laakiin wudu'a nama dhoorka. Xaaharachuu dhoorka. Gizee xaaharattuu firraayin qota irraa kaafta waan kaasaniis qabaatuun mala. Firraan kaasa. Subii dibadhee zuhrii kaasee zuhrii dibadhee asrii kaasee le'annoo wudu'a waan wudu'atu salaattuun waan san kaasuun dirqama taate. Idan amma namni aqlii qaban maaluma akkanaan na cinqee guyyuu kana qotaa oole ufumarraa dhiisu kana dubartiin teenya hedduun fayyadattullee baga firraa dhiiftanillee warra fayyadatu jira isin nagaa qabdanii. Gama xumuratti kun egaa waan qaamatti uf dibnu ni bareeffanna jennee goonu yoo waa itti qaxxallu yoo waa itti qoybinu tashariyaan islaamaa irraa dhoorkite. Kana malee jiru kanamni qaama fi yoo waa muranii yoo waa baqaysanii hodhuu bareedumni akkasii jira beek. Baqaysanii hodhuu fuula kana akka nama dulloomen taane akka dardara deebu waan adda addaa godhuu dullumaa rabbiin fidaa dardarummaa dirqiin fiduun hin taatu. Kuni akkamiin laalamaa tokkicha kana adda isinii baasee isinirraa dhaabu. Bareedumina jecha amma namni baqaysee hodhuu baqaysee yaaluu fuula kana baqaysanii marfee waatti naquu baqaysanii hodhuu waan akkanatti hojjetamuutu jira. Kuni waa lama kara lamaan laalamaa jedhan kun. Kana qajeeloo dhaggeeffadhaa. Aljiraaxatu allatii yaxtaaju ilayha al-insaan yoo wanni kun waan namni itti haajamu ta'e maali sun? Uumaan namaa tuni akka silaa uumaa namaa tanarraa fokkattee akka malee wanni golom'ate takka jiraate. Qubni namaa kun walitti maxxane qubni harkaa yoo waliin maxxanaa ta'e qubni miilaa waliin maxxanaa ta'e quba san adda baasuudhaaf baqaysanii quba san adda baasuun quba harkaa san adda baasuuf wanni godhan takkaawu ceebii qaama namarratti argamte balaa adda addaa ta dhukkubaa ta nama mudattu sababaa saniitiif rakkoon wanni qaama namaa fokkisu qaama namarratti argame. Wanni qaama fokkisu ibiddi nama gubee faa rabbi namatti fedhe rabbi hamtuu hunda jalaa isin haa baasu. Sababaa ibiddi nama gubuutiin rakkoon fokkinni fuula namarratti argame. Yoo balaa gartee konkolaataa balaa makiinaan walitti bu'uutiin sababaa kanaatiin fuulli namaa takka harki namaa wanni fokkate jiraate waan san sirreessuun ilkee akka maleetti walirraa magar sirreessuun ilkee akka malee jajallattee izaabarra hammaat sirreessuun
baqaysanii yaaluun kuni humaan qabu waan rakkoorraa ta'eef kuni godhamullee rakkoon qabu uumaa waan fokkate tokko sirreessuu dhaaf waan godhamu kuni hammeenyan qabu rabbinu hamtuun irraa qabu kuni tokko kana khalamaanii amma dhoorkaadha khalamaanii kana waan namni qaama ufii madeeysee yoo baqaysanii maal barbaada deeman bareedumina barbaannaa jedhan fuulli kunuun tolle fuulli kiyya kun bareedaami fuula kiyya kana bareechuun qabaa akka fuula abalu fuula akkanaa naa godhillee ni jirti beek suuraa takka laalanii fuula akkanaa naa tolchillee ni jira beek rabbi balaa isinitti hin fidini fuulli suuraan tiyyatun hin bareenne suuraa tiyyatanan bareechuu qabaa yoo namummaan dulloome tokko maallaquma qabaatu jecha hamma fuulaa kana dardarummaa deebisuudhaaf qaama baqaysanii fuula baqaysanii yaaluu qaama baqaysanii godhuu funyaan yoo ani xiqqaate akka dheeratu yoo ani jallate akka diriiru masigalee takkaawu uuman funyaan kanaatuun tolle funyaan bareeda akka ta'u wanni biroolleen ta'an maqaasillee dha'uu sodaadhu wanni karaa kanaaf godhan hundi isaa shari'aa islaamaa dhoorkan funyaanni xiqqaatee guddisu yoo akkuma inni itti kaayame bareedaa miti konkona dheeraa godhu miskiina digalee dulluma dardara deebisuudhaaf qaama baqaysuu wanni akkana fakkaatu kuni bareeduminni karaa kanaan barbaadan shari'aa islaamatti dhoorkaadha deemee kuni nama hedduurratti rakkoo uume nama hedduu maallaqa waan qabu baasee mana hakimaa seenee fuula guutuu irraa kaasanii waan biroo godhu fuulli akkasuma hafe badee lakkoo isan qabu beek warri milkaa'u itti milkaa'illeen hatti khasaarelleen tuulaadha uumaa rabbi suuraan fuula kiyyaatun hin tollee nin sirreeysa dulluma tanan qeebaluu dardarummatti hin deebisa funyaan kun ni jallatee nin sirreeysa funyaan kun ni xiqqaatee nin dheereysa yoo waan izaabarra furdatee nin qallisa wanni karaa kanaan bareedumina karaa kanaan itti deemamu hundisaa hidhiin ni qal'attee furdisu yoo waan furdattee qal'isu miskiina fuula dullumaa walis tuntuure kana adda dhifanii baqaysanii adda harkisu wanni kun hundisaa shari'aa islaamaa dhoorkaadha maaliif لأنه مشتمل على تغيير خلق الله أوما ربي جرجيرو جاد سيتو ربي الربي خافنيان كان ربي سي أومي خننا ما في أتمو دي بتي خنا قدون أوما ربي جرجيرو والعبس تبجان أكا فدي لبو حسب الهوى فدي لبو في جلد مني أوما ربي بليسو جام ربي كينيا وجيتشتوكو إبليس جئ ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله أكا إسان أوما ربي جرجيرن إسان قد أجي جبريل إبليس فولا نبي ربي أبتي خخد أمتا خنا خرر باستين أكا أوما ربي أومي جرجيرن قد أوما جرجيرن بكسين جيسني بيتني بيدمته